Oggum yaa Rabbi. Namni gisee kan buna na danfisedhee nama kadhatu yoo namni araadee buna danfisuuf jedhu dhaqee ciisa nama dhiba maal godhee nama dhaqee furmaata isaa barbaadan jedhani kan. Buna nuu danfisi galgala waarii buna nuu danfisi hinaan jedha abbaan dachuu. Kunoo amma erga dhiisee guyyaa 3 guute. Anis akkanumattan afaan bara buna araaduma bunaa kanaan nan isa nan dadhabe dhugaa waaqa. Gaafatti ka'e yaa iftuu koo buna nuu danfisimee jedha galgala yoo ta'u yaa iftuu koo buna nuu danfisimee jedha. Gaafa nani barbaade kana bunuma kana hin barbaadu riiba na dhoobu. Owa jechuu jalqabe maal taatee riiba si dhoowwa dur silaanuma dhuddana na dhukkuba. Hanan dhibee dhumti abbaa dachoo qabe kuni tani maali laata? Nan kadhadhaa. Maal yaadatu? Nan kadhadhaa eessa si dhukkubeen jedhaanii mana yaalaa si geessuun jedhaanii doktara manatti si waamuun jedhaanii kana ta'e akkam godhu qabee akkam faagootu iftuun akkam faagootu jettu sin. Ani waan godhu iyyuu nan dhabe. Dhabe dhugaa Rabbi. Eessa si dhukkuban jedhaan? Maal si godhu? Marqaa si marquun jedhaan? Lakki jedha. Bulluqa si godhuun jedhaan? Lakki jedha. Qixxaan marqa si godhuun jedhaan? Lakki jedha. Caccabsaa si godhuun jedhaan? Lakki jedha. Maal yaadatu? Batsoo si basseessuu samaddara si bulbuluun jedhaan? Lakkinaan jedha. Waa hunda lakkinaan jedha. Dhibeen isa qabe kuni dhibeedhuma lakkiiti malee tolee miti waan akkana rakkate garuu hin beekan ammallee taanaan jechuudha. Maal bakka mataa akkana naannoo isaa halkanii guyyaa maal akkanii ta'e illee hin beeku. Abasuma koo kana maal yaaboo dararamni gurraachi akkanaa kun hin jedhee. Egaa amma kun dubartoonni tokko daa'ima ishii barsiifattee maal godhattee bakkaan gaatte yoo jaarsa irraa du'e jaarsa koonna irraa du'e kunoo asiifatti deemti ganda keessa. Maal nama wajjin jiraatee nama gubuun maal lamaa godhaadha ta'u jaarsuma hamaa. Kanammoo ittuma baasaatuma deema guyyuma guyyaan itti baasaatuma deema dullumni akkanumatti itti taphata. Haa xiqqaatu garuu waggaa 10 na caala abbaan dachoo kabajuma kenneefin siin waan hin jedhuuf kana akkanumatti mataatti na baadhinaan jedha. Maal yaadatu annamu inuman gubadhe maalan baadhee deema iyyuuti buna kaayaa jiran buna mooyyee bunaatiin ta'e muka mooyyee bunaa ta'eeta moojjitoo baadhee deema mee ilaalaa ka dhumti koo kun bakka nan jirtu namni naan beeku malee nama naa beeku nabe maal yaadatu odoo naa bilbiltee maali amma galaaniin odoo naa bilbiltee achi biyya alaa san jirtidhanii bilbilma sanii odoo bittee naa ergitee kana koonkaa wayii tokko natti kenne asii obboleessi ishii yuunivarsiitii irraa eebbifamee inni haaraa bitate obboleettiin bittee fi koonkaa kana natti kenneen yaaduma gurrarratti na iyya malee viidiyoo jedhan sanaan dhageessisu kunaan dhageessisu akkanumatti harrakkadhaa shumatti illee waan garaa koo yoo ni madhi'a masalaa abbaa makaruma kana yoomna hanga baay'eessines jira waa takka bitee asin deebi'u ani dhibee abbaa dachoora yoo kan na rakkise waan manitti na raqee bitadhu nabe karaa homa keessuma isaa seenee barabbaruun nabe kaan ciisaa hin dadhabdee si gargaarchuun jedhee lakkinaan jedhaa eessatti dhukkubamuun jedhe silaa kunuu lakkinaan jedhaa guyyaa meeqanarra fixe boru sanbata ganama obboleecha isaa bira dhaqeetan maal inni jedhu gaafadha. Rakkinuma maalii qabaa? Han jedha kanumatti maal abboo? Yaa aduma isaatiin akkanatti mataan naanna'ee ani hiriyaa koo keessa gadi cabee baasatti. Lakkinaan taane barana. Lakkinaan taane dachuunis gaa kunoo ergaa yuunivarsiitii jedhan sanirraa eebbifamee ba'ee innis hojii jalqabee asuunatti hin deebi'u harmee maal taate maal rakkatte illee naan hin jedhu innis gaa cubbuudha. Umuriinis ga'e odoo homa fuudheetuma ijuma tiyya na agarsiisin jedha dhala lamuu kan jibbu hin jiru. Dhalma lamuu kana doo na agarsiisee dheetan akkanumatti waaquma gadha. Yaabdaarii laga sirbaa situ beeka garuu garan sumattan bu'aa yaabdaarii laga sirbaa yaa taa'uuta gurtamee hagu sumatu beekaati. Dhaluma dhala kootii odoo nan agarsiisin biyyuma nan seesisi. Diina kootiif illee jechuudha. Akka waduma argee madduu akka hootiyyaa argee dhungadhee ijuma koo ijaan argee biyyee kana yoo lide addunyaan kana caalu hin jiru jedhu kaa ijoollee maal silaa dhala lamuu lammataa kana dhala ofii caala jaalatu dhaniiru. Maa haala nas taa'ee tokko akkanumaan ofitti mammaakee kuma kooti mataa of dhukkubsa ofitti iyyee. Dinqituun illee bakka jirtu hin beeku. Oduma dinqituu sana
san bira dhaqeetu shaamii lamaan tokkotti dhugee yaaduma badachuu kana irraanfadhee rafeen jedha dhugaa waaqa. Haati margee kiyya sigaa amma nan dhaaba jetti samuuna kana irraan godhatte araqeeyyuu dinqituun hin jirti dhankaa mana ishee. Mana isheetti illee hin dhimbi jedhan ka dinqituun kuni meeqa dhiitan akka sigaa kanatti na rakkisa. Nama wajjin dubbadhu hin qabu, horii faana natu deema, baabura natu dhaqaa, eessa natu dhaqaa, gabaa natu dhaqaa. Dhiirumti kun maal rakkate yoo dulloomes nama hin gargaaru, yeroo humna qabus nama hin gargaaru. Ani waan godhu nan dhabe dhugaan siniin jedha jirana. Namni akka kootti rakkate jira amma waarii akkanatti dhugaasa qabanii bobaa biddarra ta'anii hasaasuun kun maal? Maali mee hiikumti sanaan galle anaaf dhugaa? Abba. Lakki jireenyaa miti kiyya kun jireenya miti ka'eetoo silaa jira qamadiinis jira xaafiinis jira bitan mirgaan doboqeetoo man dhaqeetoo irraa gurguradhee amman isatti aaru kana aarii koos dinqituma koo harkaan qabadheetoo obbaafadha malee hin taane lakki akkanatti abbaan dachoo kanatti kunoo erga ciise guyyaa sadaffaadha. Guyyaa sadaffaa keessatti maal sii godhu jedhee akka namaatti itillee irraa isa ol qabeetu gaafachuuf jennaan waa tokko nan barbaachisu naan jedhe. Maalaaboo garaatti baatamu warreen foolii bunaa isa jibbisiise maali kun? Hambarri darbi maal dhibee akkamitti isa qabeen jedhe. Durgaa dhibeen fanxoodha yookiin immoo fanxoo jedhu cobxoo jedhu kana lamaan keessaa silayyuu gandiin kan horiiti gandiiti isa qabee nyaata isa jibbisiisu horii qabee yoo ta'e immoo horiidha yoo ta'e immoo adeemu ka jaarsi kana sarana dulloome maal lamaa godha si'a adeemu maal lamaa godha jaarsi kanaa naadhata ilma wajjuma gubadhee abbaan dachoollee ilma na gubatu midheetu mana gubagaa akkuma galaaniin xiyyanaa bilbilte itti madheetu yoo isheen baankii irraan birrii naa gashite xiqquma ishee sabbatattanii dhadha nas kadha girduma jala dhokadheetan oggumanni buna galgalaa didu kana ani immoo dhaqeetoo dinqituuti jettiin qabadha. Ishumatu na raffisa yaada isaa kan akkanatti akka marsaa gundoo naannessaa oolee buluu koorra dinqituuti yashaamee lama qabadhee anis jorogga'eetu rafa achumatti cirqa'e. Maal nama bu'aa maal dubbii baranaa kanaa fi karaa baranaa kana galatti deemnus dhabne kan manaas hin taane kan alaas hin taane ijoolleen tiyya somaa wanna Embe gani dur garuu dachoodhu maaluma koo hangafaa kanattu xiqqoo ishee bira dhaabbataa innis jireenya kana jalqabutti jira. Sinuma isaallee qeetogaa maalan godha silayyuu. Akkasuma naa wayya malee maa gochuu hin dandeenye samoona kana nan eega isheesi malaayinii jedhanii maalan beeka malaayinii irra hin galle jedhanii malaayinii irra hin galtu malaayinii irra hin turtu maal akka ta'e maalan beeka malaayinii san immoo yoo galaaniin xiyyanaa bilbilte garuu rabbumatu beekaa yaa jirana amma ka'ee warraadha margee dhaqee qamadii fudhadheetu dinqituuti ittiin fidadhee dhufan.